السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسا ورما الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو ورقنا كيسا حالة سلمت بك فيتن تيسني جوال مكيسن بي كيسن اورميا كيس بك بربادن كيت هيسن اكنمت يارا غبارا دعوچا جرت دعوچو دندسن نسمبرسيس هاي دعوتن كي يا بك فيتن تيسني جوال مكيسن اورميا كيس كي بربادن دعوچو دا فاپي تو كسم برباچسا आपी kana buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti dhuftanii achi booda bakka sarchi kanarratti michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuujoobis.com kan jiru irratti yeroo tokkoof kilik gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti ikoonii sarchi kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii achi booda bakka sarchi kanarratti biyya ta'e jettanii barreessanii biyya ta'e jettanii barreessanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana siniif jechuudha suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii achi booda aappii buufachuudhaaf asirra suutu gad ni deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu suutumaanii gaduma deemtu kinoo as jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii bakka feetan teessanii oromiyaa biyya teenya guutuu ittiin daawwachuu dandeessan kan jiru fuulduratti daawulood kan jettu ni jirti daawulood irratti kilik gootaniiti aappii gad buufatanii hayyee daawwattan kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappiin kinoo haala kanaan isiniif banama amma isin haalli bakka feetan teessanii qe'ee teessan oromiyaa keessa bakka barbaadan daawwachuu dandeessan asol irratti ikoonii sarchii ni jirti irratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii achi booda qe'ee daawwachuu barbaadan tokko yookiin oromiyaa keessa bakka daawwachuu barbaadan tokko maqaan ni barreessan jechuudha amma fakkeenyaaf ani kamisee jaa barreessu kamisee achi booda sarchi goosiftu achi booda kinoo haala kanaan isiniif fida haaluma kinoo amma asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha xiqqoo obsaan eeggattu achi booda as jalatti 3D kan jedhu ni jira jechuudha 3D kanarratti akka nama xiyyaara gubbaadhaa gadi daawwachaa jirutti daawwachuudhaaf 3D kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti jechuudha isin jalatti isiniif fida jechuudha qe'ee teessan bakka barbaadan jechuudha egaa daawwattan kiyyaa kinoo kamisee namni kinoo tana jechuudha haala kanaan zoomii ofitti godhaa jechuudha sirritti akka isinitti mul'atutti ofitti zoomii godhaa jechuudha sirritti bakka barbaadan jechuudha bakka barbaadan daawwachuu dandeessan jechuudha haala kinoo kanaani salphumatti jechuudha bakka barbaadan bakka daawwachuu barbaadan jechuudha zoomii ofitti gochuudhaan akkasumas sassoosuudhaan jechuudha biyya barbaadan qe'ee barbaadan oromiyaa keessa jechuudha bifuma wal fakkaataa ta'een jechuudha haala kanaan daawwachuu dandeessaniin isinin jaa egaa daawwattan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsaaf bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf tuqtuqii keenyaaf haari'oo taatan fooloo gootanii hordofuun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaate mul'aa akshiir waliif godhaadha barumsa birootti nagaltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma